akkamittiin wanti raammoo fakkaatu kunii fi wanti xiqqoo walitti dhufanii nama ta'an akkamitti uumamne ani nama Naafiyaa Dr. Naafiyaa Ligeetu isinis akka itti uumamtan beektu dhugaan isin jedha akkaataa itti uumamtan utuu bartanii baay'ee galateeffattu salphaatti dhumne jechuudha dhumti keessanii gabaabadhumatti akkuma argaa jirtan suuraa irratti kana fakkaanna turre gadameessa keessa yommuu turre so guyyaa irraa kan waliin ilaallu dhalli namaa jalqaba akkamitti gadameessa keessatti uumama wanti raammoo fakkaattu kun jetti tokko yeroo darbe waa'ee isparmii seeliin maal akka ta'e isinitti meera isparmii jechuun kana jechuudha isparmiin kuni maal akka ta'e itti agarsiisee naan guyyaa tokko waanuma raammoo fakkaattu kanatu waan akka raammoo akkasitti munyuqtu kanatu nama ta'a dhuguma hin sobdaanaan jetti nama ta'e itti agarsiisee naan so viidiyoo guyyaa irraa ilaaltan viidiyoo kan irraa addadha hanga dhumaatti suspense tatanii viidiyoo ilaaltan waan ta'eef dhalli namaa akkamitti uumamee amma kana ga'ee haasee deeme gadameessa keessatti turtii gadameessa keessatti guyyaa 280 daa'imni tokko dabarsu viidiyoo daqiiqaa 5 jaan hin caalle yookiin daqiiqaa 2-3 hin caalle keessatti isiniif fixa jechuudha. Na hordofaa garuu dursaati warri qubni keessan fayyaa ta'e qofti qubni keessan fayyaa ta'e laayik gochuudhaan jalqaba. Na hordofaa isiniin jennaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma beekamu qaamolee wal hormaataa keessaa dhiiraa keessaati. Cidhaanni isparmiin kan oomishamu sanyiin dhiiraa kan oomishamu cidhaan keessatti. Isparmiin maal fakkaata kan jedhu akkuma argaa jirtan kana fakkaata. Viidiyoon immoo maal fakkaata kan jedhu isinitti agarsiifna. Isparmiin dhiira keessaa boogu. Isparmiin dhiira keessaa boogu. Akkuma argaa jirtan warra wanti yaa'aa jiru kun wanti dhangala'aa jiru kun goondaa yookiin immoo wanta xixiqqoo adii isinitti fakkaata. Isparmiidhaan kun dhiirri tokko yeroo wal quunnamtii saalaa ijaakuleet godhe yookiin yommuu isparmiin irraa ba'u sanyii sana keessa dhangala'aa sana keessa isparmiiwwan hanga miliyoona 200 jiraachuu danda'udha. Miliyoona 20 hanga miliyoona 200. What? Oh my God! Wow! Yeroo tokkotti dhiirri tokko isparmii miliyoona 160 hanga 200. Dhiirri tokko isparmii hanga miliyoona 200. Miliyoona 200 jechuun waan salphaatti fakkaatudha. Baay'inni uummata Itoophiyaa miliyoona 100. Kana jechuun utuu isparmiin sun sanyii hundumaa cabseetii uummata Itoophiyaa dachaa lama ulfeessuu danda'a. Dhiirri tokko takkaatti uummata Itoophiyaa kana uummata Itoophiyaa guutummaa isaa ulfeessuu danda'a jechuudha. No, God, please, no, no. Adeemnu walii ilaallu isparmiiwwan kun dhiira keessaa yommuu ganneemu daayireektilii qaama saalaa dubartootaa keessatti dhangala'a. Inni bal'aa bakki kun bakki argitan kun qaama saalaati. Kun immoo gadameessaaf qaama saalaa gidduu immoo kan balbala gadameessaa kan ta'e cervix kan jedhu jira. Kan argaa jirtan kun jechuudha. Isparmiin qaama saalaa dhiiraa keessaa dhangala'e wattaaddaroonni ammi kun humni addaa kun guutummaan isaa qaama saalaa dubartootaa keessa dhangala'e jechuudha. Mee dhangala'ee eessa deema? Isuma kanatu deemee nama ta'amu. Amma kanatu isparmii amma kanatu dhangala'e. Isparmii amma kanatu achi keessa jira. Warri kaan eessa bu'u? Kan isin dhibu isparmii tokkodha kan hanqaaquu cabseetti seenu. Garuu isparmii warri kaan eessa deemu kan jiru laalla. Mee waliin ilaalu. Akkuma argaa jirtanii isparmoonni hedduun baay'inaan hedduu kan ta'an kan jaarsi jira, daa'imni jira, dulloomaan jira, cimaan jira, kan xuuncaa qabu jira, kan borci qabu jira, kan miila nama qabu, kan miila shababaas keessa jira. Kun hundumtinuu qaama saalaa dubartii keessa gara maalitti galaa jiru? Gara gadameessaatti. Bakki argitan kun gadameessa jedhama. Bakka gadameessaa seenaa jiru. Log akkana isatti fiigan. Wal dorgommiidha. Yaa Abbabaa Biqilaa. As keessa Abbabaa Biqilaa ni jedha. Dorgommii maaraatoonii yoo ilaaltan maaraatoonii irratti nama meeqatu hirmaata? Namoonni hedduu wal faana. Mee ilaalu. Eessa deemaa jiru? Akkuma beekamu qaamolee wal hormaataa dubartii keessaati gadameessi jira. Fakkeenyaaf amma akkasii yoo dhaabanne akkasii yoo turre asiin maalla jechuudha. Kuni ujummoo gadameessaati. Harki kun immoo maalla? Harki kun immoo ovaariin yookiin qopheessuun hanqaaquu immoo qofaatti ba'ee jira. Gara kanaan jira. Kanaaf hanqaaquu ujummoon hanqaaquun kun akkuma argaa jirtan piikchariiras akkuma argaa jirtanii bakki kun yeroo kana maal godha jechuudha. Hanqaaquu yeroo qopheessu fuudha jechuudha. Fuudhee
ujummoo gadameessaa keessa darbaa jechuudha. Akkuma viidiyoo irraa argaa jirtanii viidiyoo irraa akkuma argitanii hanqaaquu sana fuudha jechuudha. Fiimbree kan jedhu sun hanqaaquun suni yeroo hanqaaquun qophaa'utti hanqaaquu sana fuudha jechuudha. So gara gadameessaatti dhufa ujummoo gadameessaatti jechuudha. Kanaaf ispermoonni kunniin eessa deemu? Kan isin baay'een isaanii qaama saalaa dubartoota keessa waraanni jiru waraana isinitti fakkaata. Kan baay'ee isaa dhangala'aan furdaa qaama saalaa keessa dubartootaa keessa jiru qabeen isaa eessa deemta kottu jedhee qaba. Kottu eessa deemta jedhee qaba. Eessa deemaa jira kottu jedhee qaba. Kaan immoo enzaayimiin kan wantoonni garaagaraa asiidiin qaama saalaa dubartootaa keessa jiru lubbuu baay'ee nu jalaa fixaa jira. Ispermii baay'ee karaattamisa. Kottu eessa deemta jedhee qaba. Hati immoo inni kaan immoo inni humna hin qabne immoo fiigee inni dulloowwan ni jaarsi bira dhabee qofa. Inni shafaafa morfooloojii sana isinii galanii akkasii hubattaniif isinitti maara. Kaan immoo maal ta'a deemee dadhabee jechuudha ta'a. Misaayilli qaama saalaa dubartootaa keessa jiru misaayila sirriitti fakkaata. No! God, please, no! No! Misaayila jabaatu jira achi keessa. Kanneen keessaa miliyoona 100, miliyoona 200, miliyoona 50, miliyoona 20 ta'uu danda'a. Kanneen keessaa kan deemanii hanqachaa ma deemu. Maaraatoonii yoo ilaaltan maaraatoonii ilaalaa. Deemaa ulfana girri jedhanii tiimii wal qoddataa deemu jechuudha. So kan dursu jira. Ilaalaa mee viidiyoo kana. Look ispermiiwwan kunniin eessa deemaa jiru? Gadameessa keessaa ol ba'anii gara ujummoo gadameessaatti deemaa jiru. Ujummoo gadameessaa maal aji deemu? Garli fireendii isaanii barbaacha deemaa jiru. Garli fireendii isaanii barbaachaa fi as keessa deemaa jiru jechuudha. Eenyuun barbaadu? Hanqaaqutti barbaadu. Hanqaaqutti cabsanitti seenu. Fakkeenyaaf atileetiin tokko fiigee dhaqeetu geeba fudhatan maratti. Geeba sana fudhachuudhaaf qaba. Waan caachuudha. Geebi immoo bakka biraatti hiika biraa qaba. So akkuma argitanii wal dorgomaa jiru. Fiigicha hamaarra jiru. Fiigicha fiiganii eessa gaarii hanqaaquun sun ta'aa jirti. Ujummoo gadameessaa keessa ta'aa jirti. Baay'ee ujummoon gadameessaa baayoloojii irratti yoo yaadattu ta'e bakka itti fertilaayizeeshiniin gaggeeffamudha. Kana jechuun hanqaaquu fi garli fireendonni lamaan yommuu jalqaba garli fireendii keessan argitan boyfriendii keessan eessatti beellamtan jalqaba. Akkuma kana hanqaaquun ispermii kaaffee fallopian tube yookiin immoo ujummoo gadameessaa jedhamu keessatti beellamtee jirti wal beellamanii jiru jechuudha. Achitti kan isin dhufu hanqaaquun kun immoo maal gooti beektaa rakkin ishee boyfriendii isheen miliyoona 100 kana jechuun ispermiiwwan miliyoona 100 ta'antu dhufaa jira jechuudha. Isheen beellamteetti keessaa kan danda'e gala maal nagal jettee teessee jechuudha. Ajaa'iba garuu ajaa'iba. Humna meeqatti wareegne humna meeqa loltuu meeqatti wareegne as geenye. Dhiironni aarsaa baay'ee kaffalanii mucaa godhachuu keessatti. Aarsaa guddaa kaffalanii ispermii miliyoona meeqatu wareegame misaa'ila meeqaan dhume jalaate jechuudha. So look argaa jirtu. Hundi isaanii ishee qabachuudhaaf deemu. Garuu kana keessaa ispermii jabaa humna qabu kan ispoortii hojjetu kan cimaa ta'e dargaggeessa kana qofaatu lala viidiyoo lala. Baay'ee isaanitti seenanii mataatti galchanii garuu waa fudhachuu hin dandeenye. Seenan itti jiru baay'ee isaanii dadhabanii deebi'uu ofirraa deebisa. Umarratti lala hanqaaqudha kun keessoo hanqaaquti. Hanqaaqu kana keessa kan galu look ofirraa baafata kootii isaa dhagaa beektu gaa. Yeroo ati manaaf abbaan manaa wayyaa ofirraa baafatu wayyaa isaanii ofirraa baafatanii gara beektu. Akkuma kun wayyaa isaa ofirraa baafataadha kun baafataadha. Look. Yaa barattoota fayyaaf yoo ta'e nan ibsa maal akka ta'e kunniin maal akka ofirraa baasu zoona pelisuudhaa kan jennu kanneen jedhu kanneen kan cabsanii seenaa wantoota kootii eksternal kootii isaanii kan isaan ofirraa baasan maal akka ta'e garuu odeessiin koo baay'ee namoonni barattoota fayyaa waan hin taaneef barattoota fayyaa yoo barsiisu more deeply maal akka ta'e ni ibsitaa fi garuu argaa jirtu itti seene bakka dhufe itti seene illim bakka taabbaatu irraa fudhate durbummaa seene argaa jirtu kun eessadha ujummoo gadameessaa keessatti gaggeeffamaa jira wal argatanii isa booda afaan fayyaati waan baay'eedha bakka lamatti qoodamanii log bakka 4 bakka 8 10 jedhamee like you see
akkuma argaa jirtan isa booddee blastocyst kan jedhamu erga ujummoo gadameessaa keessatti wal baranii wal bilcheeffatanii booddee mana isaanii jaallatanii kana booda nuti gaara dhaabbanneera jedhanii gara gadameessaatti gad bu'u blastocyst hubadhaa amma gara gadameessaatti gad dhufanii jechuudha dhufanii isa booda gadameessatti maxxana argaa jirtu wanti qalloon gidduu suni karaatti daa'imni tokko dhiiga haadharraa nyaata niitireentii garaagaraa karaatti argatudha. Daa'imni guddataa jira laalaa jira rabbi. Look! Placenta akkuma kana immoo umbilical cord kana keessa ujummoo dhiigaa jira jechuudha. Ujummoo dhiigaa fuudhuuf deebisu. Argaa jirtu. Look! Guddatee deemee dhumarratti nama ta'ee namni kun ji'a 9 guyyaa 280 booddee gadameessaadha keessaatii akkuma argaa jirtan jechuudha. Nama dhibu goru. Nama dhibu. Aarsaa baay'ee kaffalu dhiironnis dubartoonnis shamarranis aarsaa baay'ee kaffalu. Haala kanaan uumamnee arra geenye jechuudha. This is blessing by the way. Kun eebba guddaadha. Hubattanitti dhiyaata. Baay'ee namatti tola. Saayinsii namni ittiin uumame yoo ilaaltan akka kan isa booda mucaan kun gadi ba'aa jireenya jiraachuu jalqabee si Adam Mahammad Caaltuu Tolaa Toltuu Biniyaam Naafiyaad hunduma keenya ta'e jechuudha. Kun waan ajaa'ibaati. Baay'ee akka itti gammadan abdii guddaa qaba. Hanga dhumaatti namoonni nu hordoftan qofti jechuudha. Ammas viidiyoo kana ni maxxansaa sheer godha. Yeroo isin jiru liinkii qofa. Adaraa viidiyoo kana immoo feesbuukii irratti daawwannoo gootanii maxxansinaa. Link isaa share nu godha. Waan hordoftaniif galatooma. Kun Dr. Naafiyaa Ergeetudha. Ulfaadha.